Ashamaa harka fuunee daawwattoota hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii nageenya koo kan jaalalaaf kabaja bakka jirtanii sinaan qabu. Egaan bultii biyyattii akkamiin akka bulte kan isiniif odeessinu ta'a. Egaan akkuma beekamutti lola TPLF fi raayyaa ittisa biyyaa jidduutti jiru torbee kana keessa maal akka turee fi halkan edaa maal akka ta'e kan isiniif ibsinu ta'a. Akkuma beekamutti guyyaa kaleessa raayyaan ittisa biyyaa naannolee akka Aksuumii fi Addigiraat qabataa ture haa ta'uti. Halilla halkan edaatiin wal butuchaa bulaniin deebistee TPLF iddoo ofii qabattee jirti. Odeeffannoolee biraa babal'aa qabanne isiniif dhiyaanneerra hamma dhuma xumura qophii keenyatti nu waliin turan affeerraa keenya. Namoonni YouTube chaanaalii keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuu maatii nuuf taasisaniin jenna Arreedii Adam Tube. Egaan daawwattoota keenya kaleessa odeeffannoo isinii dabarsine irratti raayyaan ittisa biyyaa naannolee Tigraay guututti Maqalee osoo hin dabalatin Aksuumii fi Addigiraat fi naannolee xixiqqoolee hedduu akka qabate isiniif ibsinee turre mootummaanis ibsa san baasee jira. Garuu haleellaa guyyaa kaleessa xiyyaaraan mootummaan Addigiraat irratti darbateen lubbuuleen nagayaa 10 dabruu mootummaan Dimtsi Wayyaanee yookaan immoo miidiyaan Dimtsi Wayyaanee jedhu gabaasee jira jechuudha. Kuni waan ajaa'ibaati. Guyyaa kaleessatti haleellaa xiyyaaraa godhee bakkuma ofii qabatetti ummanni dabarsee kennuu dinnaan liyyuu hailii haleellaa xiyyaaraa godhee haleellaa xiyyaaraa saniin namni 10 lubbuun isaa badee qabeenyi mancees ni jira jedha miidiyaan Dimtsi Wayyaanee irraa arganne. Akkasumatti immoo galgala edaatiin lola hamaa deemsifamaa tureen lola cimaa Addigiraat keessatti deemsifamaa tureen raayyaan ittisa biyyaa guututti Addigiraatiin kan to'atee ture amma immoo guututti waraana fi namoonni illee booji'amanii TPLF deebitee Addigiraatiin qabattee jirti jechuudha. Deebitee waraana marsitee harkaa baaftee jirti halkan edaa. Halkan edaa irratti lola hamatu deemamaa ture. Lola baay'ee cimaa kan ta'etu deemamaa ture jedha. Kanas kan odeessu mootummaa fi mootummaa osoo hin taane miidiyaa mootummaa naannoo Tigraay Dimtsi Wayyaanee fi akkasumas Tigraay Liberation Front kan jedhu tokko maalinni biyyattiin haala akkanaa keessa bulte. Baay'ee naannoo Tigraay qofa keessa kuni haleellaa fageenyaa osoo hin taane haleellaa waraanni lafoo walitti baneen kutaa yookaan magaalaa keessatti qabate san irratti wal dhukaasaa turanii guyyaa kaleessaa raayyaa ittisa biyyaa guyyaa dhaqee waan ta'eef hedduu baqachiise. Baay'ee raayyaan ittisa biyyaa keessa biyya sanii waan hin beekneef raayyaan liyyuu hailiin akkuma abaa'oo san riphanii uummata keessatti makamanii uffata baafatanii galgala yeroo isaan marsaniituma jiran uffannaa ofii uffataniituma itti marsan jechuu boota ijoo waan beekaniif itti marsanii waraana mootummaa guututti harka kennachiisanii isa kaan galaafatanii harka ofiitti deebisanii jiran jechuudha. Aksuumillee akkasumatti Aksuumittillee waraana hamaa deemsifamaa tureen lubbuu waraanota hedduutu wareegame. Garuu immoo Aksuumiin qabatuu hin dandeenye aga tokko lolumarra ture jechuudha. Kun odeeffannoo halkan kanaati. Namoonni guyyaa kaleessa akkasumas ta'e mucaan tokko gara Arsii lixaa kanatti fakkaate raayyaa ittisa biyyaa achitti wareegamee kaleessa biyyatti galee awwaalame yaa balleessa kiyyamee oduu hanga achi deemu san Oromoof Oromiyaa ofiitiif lubbuu ofii wareege gaarii ture. Haa ta'uti nama du'e irratti qoosuun gaarii miti. Rabbi lubbuu isaa jannatu jenna. Nama du'e jechuun badas ta'u gaaris ta'u itti waan nama mudatu waan hin beekneef gaarii miti. Biyyeen isaa salphattu. Haalli amma biyya keessa jirtu haala akkanaa cimaadha jechuudha. TPLF Tigraayitti seenama jenneet kan tilmaamaa turre. Tigraay jechuun magaalaa Maqalee bakka mootummaan itti argamu baay'ee ulfaataa jira haalichi sun. Maaliif TPLF guyyaa cal'istee halkan akkuma maraatee kan ibidda shiduu dandeessi. Aboo waan ajaa'iba sitti ta'u keessa TPLF halkan irraa kaati. Guyyaa irraftii guyyaan dubbattu wayitamanni seenu halkan garuu dhukkee kaasanii garuu mootuu ibsa ejjennoo mootummaan amma baase tokko jira. Ibsa ejjennoo mootummaan baase maalinni uummata irratti baase uummanni dabarsitanii jara kana yookaan isa juuntaa jedhamu kana dabarsitanii yoo hin kennine balaa dhufu isintu dandamataa jechaa ni jira. Uummata sodaachisutti deebi'anii amma maalinni yoo waraana san hin kennin qaama mootummaa dabarsitanii hin kennin dhukaasni dhuka'u isinirra bu'aa jedhanii ni jiru. Uummanni Tigraayillee deebii isaa jarumaaf dhiifnaa ibsa ejjennoo cimaadha. Biyyoonni adda addaatillee gargaarsa mootummaadhaa godhanii jiranii waraana irratti biyya hedduutu
waadaa galeef akka isaan TPLF rukutan jechuudha. TPLF illee bilbilaan biyyoota adda addaatti bilbilaa turanii haala walqabaa keessa jiran jechuudha. Mootummaan amma jarattii qabu bira gahe jarattiin immoo harka kennachuun hedduu achuma teessee akkasumatti boolluma san keessa teettee dhukkee nyaachisaa jirti. Baay'izawee neetworkii nama dura Tigraay keessaa mootummaan balleessee ture. Tigraay neetworkii mataa ofii uumatte. Ajaa'iba rabbii kan onnatti ta'e biyya addaa ta'uu isii ifoomsite jechuudha. Neetworkii mataa ofii gara fidanii mooji amma Tigraayin keessa neetworkiin guutuu mootummaan adda kuteera kan isaanii. Amma dura haala san mijeeffatanii lafa kaa'anatti fakkaatee I don't know ani hin beeku. Sa'a ammaa kanatti wanti hundi akkuma duraanitti tajaajilaa jira garuu baankiin mootummaa cufatee ifaan mootummaa cufatee kana neetworkiin cufatee garuu immoo hundaa fayyadamaa jiran jarri. Baankis fayyadamaa jiran, ifas fayyadamaa jiran, neetworkis fayyadamaa jiran. Uummanni dura lafa jala qopheeffatte jechuudha. Kanaaf haala akkanaa keessa jiranii wanni xiqqoo na kolfisiise tokko maal inni beektanii bara wayyaaneen imimmaan nu boochisaatiin biyya alaa kana keessatti biyya keessatti hiriiran nutti kolfaa turte san amma faallaasanii diyaaspooraan Tigreen tokkocha osoo lafatti dhabne nu ol deebinee jirre alatti yaate hiriira yaa'aa jirte jechuudha. Bara rabbi kanallee nama agarsiisa. Wanni kun hundi dhiiga uummata Oromooti. Bilxiqinnaallee akkanuma guyyaa tokkoon bootta. Akkuma wayyaaneen har'a booyaa jirtu kana lamaanuu dhiigalmaan Oromootu boochisaa jira. Lachuu diinan beeytaniimi garuu diinni jabaan wayyaaneedha jaalattee jibbite maaliif waggaa dheeraa waan tureef dhiibbaa dheeraa nurra godhaa ture. Kunillee waggaa dheeraa ture gochuus danda'a gochuu dhabuus danda'a. Hanga ammaatti garuu paarsantii kan wayyaaneetu caala jechuudha. Namoonni tokko hin jiran immoo namoonni akka wayyaaneen deebitu barbaadu jira. Oromoon keenya kun nama dhiba eeggoota kan takka diinni akka nutti deebi'u akkamitti barbaadan ofumaan matama kennaa ka jiruu kuffisuuf deemnaa isin immoo tuqa biraatiniin akka nutti deebi'uuf hawwii godhattan sheemii guddaadha waan akkana wayyaaneen deebi'uu mi'oodoo qabritti duuddee dasnaa'edha odoo amma namichi kun daaraa isaan godhe wayyaanota warra uummata Oromoo xuuxaa ture san dasnaa'edha daaraa isaan godhee ka'ee nummootu isa daaraa goona akkas wayyaa bar lama jaalatuun hin ta'u sinii galee mootummaa abbaa irreetti garuu kan dura nu fixaa tureef nu nyaataa ture hanga garaagarummaan jiru maali beeytani bara wayyaanee san biyya alaatittuu hiriira bahuun hin ulfaata garuu bara kana biyya alaatti akka feete ta'uu dandeessa biyya keessattuu yoonga tokkoomaan jettu amma Finfinnee kana yoo laaltan duraan Oromoo osoo waan feete soyte sa'a 24 Finfinnee san keessa deemtee iyyaa bulte Oromoo tokkocha achi keessa hin argattu har'a garuu osoo Finfinnee kana keessa manuma tokko mana biraatti seente kama Oromoo dubbatu argita xiqqoo garaagarummaa jira jechuu barbaadetti afaan Oromoo haguma ta'ellee ta'u mootummaa gabroonfatallee ta'u Oromoon gara Finfinneetti deemteerti xiqqoo garaagarummaa jira so lachuu haa gabroonfataa ta'aniyyuu malee wayyaaneen hundetti nu balleessaa turte xiqqoo isa kana wayya garuu inni kunillee akka nu barbaannu nuun taane san immoo furmaata qeerroo fi qarree Oromiyaatu itti ilaala malee nuti warri ala taa'eetiin waa murteessu kanaa miti jechuudha. Egaan biyyattiin haala hamaa akkanaa keessa bulte kun odeeffannoo har'aaf isiniif qabanneedha. Odeeffannoo biraatiin hanga walitti deebinutti turtiin keessan ana waliin haa ta'u daawwattoota fi hordoftoota keenya. Namoonni YouTube chaanaalii keenya faarataata subscribe gochuun odeeffannoolee wayitawaa ta'e akka isin qaqqabuuf mallattoo alaarmii tuqaan hordofaa. Har'aaf turtiin kee kana fakkaata. Nagayaan naa tura.